Keenya kabajamoo lafti bareedduun argaa jirtan kuni kaaree meetira 600 gatiin isaa miliyoona 5 lafti kuni isiniin dabreen isiniin jaa bakki itti argamu immoo lafti kuni Boolee Bulbulaa gara Rifeentiiti. Boolee Bulbulaa egaa daawwattoota keenya kabajamoo lafti kun kan itti argamu Boolee Bulbulaa waradaa 12 jechuudha. Kana fakkaatti alaanillee mee isin agarsiisa. Kunoo alaanis lafti kana fakkaatti. Asii gadiin ammoo airportiidha. Akkuma argaa jirtan xayyaarri isin mul'ata. Xayyaarri amma qubate ilaala. Argitani xayyaara? Amma lafa ka'aa jira. Asiin airportii fuula duraanii jechuudha lafti kun. Daawwattoota keenya kabajamoo kunis akkuma argaa jirtan kaaree meetira 500 kuni booda warra gartee akka suuqii godhachuu barbaadaniif bakka gartee suuqii bakka nagadaaf ta'u keessaan isinitti argisiisa gamma. Kaaree meetira 500 kunis manallee akkuma argaa jirtan irraa qaba. Gatiin isaa immoo kun karaa ofirratti ol ka'a. Gatii isaa kana manallee waan irraa qabuuf bakka akka suuqiillee ta'u waan irraa qabuuf gatiin isaa miliyoona 7 jechaa jiran kana. Kunoo akkuma argaa jirtan ilaasatti miti. Duuba kanas ilaalchi dhaabbate jechuudha. Tole gaarii. Kunoo akkuma argaa jirtan lafti kun bakki itti argamtu Boolee Bulbulaa Rifeentiidha. Akkuma argaa jirtan manni illee waliin umuti. Manni kunillee walumaani. Asiin illee suuqii dukkaana itti nagadachuu dandeessan jechuu kana fakkaata. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan. Lafti argaa jirtan kuni kaaree meetira 300 kaartaan isaa wanni isaa hundi dhumatee jira. Wahuma xiqqootu hafaa jechuu. Gatiin isaa miliyoona 5 ja'aniin. Akkuma argaa jirtan kaaree meetira 500.